deeme kara biyya isaanii. Mee akka jedhanitti yaani galchuun qabame gaa'ii gartee bineensotaan hedduun nyaachifame abbaa isaatillee gartee akkanumatti gartee yaani ajjechaa gartee fuula qofaan beekanii kan jedhu inni isarraa afaan isaatirraa dhageenyee ture. Mee qabame yaani gartee mana hidhaa geessanii sila gartee seerri gartee kallattiidhaan itti murteeffamuu qaba. Gartee ilaanni adawwii gartee ilmaan nafxanyaa kun achi kophaa baafatanii baasanii raasa darban jaanii waan kana gartee yoo quba qabu jechuun du'aa isaa namni argee jira. Namni qabatamaan argee hin jiru. Yaa amma maatiin achi jiranii maatiin achi jirullee isumatu du'ee reeffa garuu itti dhiyaannee fudhachuun sodaannee nama irratti eegaa waan jiraniif maan jedhanii na dubbisan abbaa buleeyyan abbaa isaa jechuu reeftu bilbilee fi ture akkasumas jedhan kana ammas boru jedhanii borutti beellamanii naan jedhan. Wallahi shiftaan ummata kan lubbuu nama baasu namni gartee obboleeyyan kiyya qabamee mana poolis steeshinaa poolis xaabiyaa keessa jiru achi baafamee lubbuu nama ajjeefamuun wallahi waan gartee yaani heerummaan gartee olaanu jaanu sanu biyya tana keessa kan jiru natti hin fakkaatu oromummaa gartee ta'uudhaaf gartee saba kanarraa ta'uudhaaf hayyuu ta'uudhaaf akkanatti du'aa jira akka fakkaataan akkasaa hedduudha kan hin beekamnee fi kan beekamu hedduu kan ajjeefamee obboleettii keenya gartee sabrii jamiila siifaa kannuu jajjabaadhu waan amantiin sirraa barbaaddu bultii gartee baatii afurii fi guyyaa 10 jaansanis gartee mana keessa teessee du'aa uummatee fi ibaadaa ta'e godhachuu sirriidha. Ilmaan keessanoo umrii meeqa ga'an eenyu maqaan isaanii ta'a? Mucaan hangafaa Usaamaa Ramadaan jedhama amata 11ffaa jiraama. Mucattiinis Asaantii jedhamti amata 8 keessa jirti. Maatii kiyya bira jira. Yoo meeti barri gartee kan ittiin hin daganne gartee kan isin wal argitan ijaan takka jawwaalaan gartee Ramadaan kan wal argitaniin. Wallahi yeroo sana bara dheeraa jechuudha. Yeroo sana kan silkiin isaatis hin dalagu maatiinis quban qabanii waggaa tokko ni gaanatti fakkaata aga silkiin isaa naa dalaguu dide maatii biras yoon bilbilu maatiinis quban qabu waggaa tokko ba'ee jira kan hin dubbisine. Achuudhaan naa bilbila bosonuma jiraate naa bilbila ijoolleen isaanis na jirtu hin jirti hundumtuu na dubbisanii. Waggaa tokko ba'ee jira amma kan hin dubbisine akkasumatti miidiyaa irrattis argee gasi qabame isaa. Bosona naannoo kamirraa qabame? Arsii Nageelleetitti qaba. Arsii Nageellee Booranaa. Wallahi maal gartee deeme silaamuun deebis lubbuu Nabi Muhammadii deeme gartee warra gartee jannata Rabbi isaa taasisu nulleen guyyaa duunu hin beeynu. Atillee si jajjabeessu gaa ibiddi namumarra bu'ee guba jaanii sihi gartee jaalallee kee abbaa ilmaan keetiiti Rabbi rahmataa ulu kanuma islaamni waan ni jiru gartee hawaasa keenya walumaan danne Ramadaan gartee yookaan habtaamu maqaan isaa kan duraan beekamu ilmaan isaa gartee haadha mana isaatiif namuutu kallattii dandeessan inshallah wal quba qabaannaa daawwattoota keenya Rabbi subhaanahu wa ta'ala irraa nu gaafata yaani ilmaan yataamaa lama dhiisee deeme isinis jiruuf jireenya akkuma namni ba'uu baatee gaa kun akkanatti akhbaara kana kan Rabbi nama dhageessisa guyyaarraa namni du'aatuma jira biyya ofii irratti biyya ambaa keessattis kallattumaan taane nu du'aa jira namni sila gartee biyyatti mootummaa yeroo nama qabu heera mana murtii du'a taatus waggaan qataatu namarra murteessa ammoo manuma gartee hidhaarraa qabamee baafamee ajjeefamuun kun isinii galuu qabdi waggaa asiin duraanis meeqaa tokkana galaafatame saniif Rabbi haa jabeessu nama jeeyina qabsaawaa gartee to'annaa jala osoo jiru gartee akkanatti ajjeesuun kun hawaasa keenya waan hin dagatamne gartee obboleeyyan kiyya nama gartee hin sodaanne hokkoflaa hidhamee jiru harkaa fi miilaan qaamaan hidhamee jiru makiinaa poolisaa irra taa'ee dhugaa himuudhaan ana abbaa kiyya malee irraa kafaladhee waan akka kana dhageemtu hin jirtu jee seenaan isatti hin naftu waan godhe gartee waan daa'imummaa itti guddate nama abbaa isaa ajjeesee addunyaarraa deeme annafsu binnafsi lubbuudhaan gartee galata galfamti ajjeesee kan isa ajjeesee guyyaa qiyamaa numa kaafamaa namummaatu isa ajjeesa takka Rabbiin subhaanahu wa ta'ala addunyaarra isa fuudha mee hawaasa keenya inshallah ta'ala
ربي سر رجالته مال جتان إن شاء الله تعالى وروتن برجاجاوي أمانتي نساء أمانتي خباتي أمانتي إسلاما هاي سسينة كان إنسان جوز نجرا إسانينو مال جتاني دامس أكغرتي سباتي في إسلامات التوب مال نرام إن شاء الله تعالى سرت ديريسو Aku sini jadi Muslim, amanti Kristen, amanti Kristen orang Muslim ada di negara Arab tu orang jannah hai sahabat. Amin amin. Jangan tu manzil mustahil. Mashallah. Mega gadda sif gadda Rabbi siyasat bersisu waruma gartes la jiranne dufne duai wali gone wal sab bersina insyaallah taala kallatuma